Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagayaan China genne haala kanaan bulle subii fataraaf gabbaane mucoo bareedduu akka itti nyaatan dabarsiistu argadhe. Asumaan subiin gadiyaanii alatti alaabaa fannisuuf abbaa dhaabbatatti aansu wajjin abbaa dhaabbata kana lafarraa kaasee uume wajjin alaabaa fannisnee sagantaa adda addaatti qogoone kana fakkaata isin jenna. Akkuma China gabbuuniin abbaan dhaabbata ta'ans dhaabbatee nu eegatiin halkan wajjin osoo rafindura waliin haasee tokko tokko gooneet badhaas tokko tokko nuuf kenne suura adda addaa waliin kaan isin jenna kun amma addaaraaf isaa kan akka paarlaamaatitti bareedu paarlaamaa fakkaatu keessatti kan inni namootaniin wal quunnamutti sagantaa adda addaa innis haasee adda addaa godhee haasee dheeraa godhee ture yaa viidiyoo gaggaabsee isin waraabaa jira hanga dhumaan wajjin tura. Fighting! Yeah! Sing our peace. We make the same scene. Listen. Sing our peace. Sing our peace. Shh, shh, shh. Don't be sure. We have official protocol. Hala kanaan addaraasha inni itti namootaan Afrikaa VIP jedhee halkan osoo rafin halkan sa'a meeqatti dhaabbatee ganu achi geenu nu eegee hala kanaan qophaa'ee nu eegee badhaasas nuuf qopheesse uummannis kan Afrikaa irraa biyya adda addaatti irraa kan dhufee jira jechuudha. Kophaatti isaan bakka itti argineetiin haala kanaan kennaa adda addaa warra fidee dhufee jechuudha. Itoophiyaa irraa maaman gaabii fa'aa fidee fi hunduu kan uffata aadaa isaanii ibsu haala kanaan fidanii badhaasa kennanii ibsan. Jalqaba dhaabbatee nu eegee simannaa nuuf godhee achiin booda haasee adda addaa gorsa ciccimaa fi gorsa babbareedaa nu gorseet nu jajjabeessee jabaadhaa eessarraa akka ka'ee hunda namni kamiinuu cimee dalagate bakka guddaa akka ga'u biizinasii kana zeeroo irraa ka'ee akka dalagee bakka guddaa kana akka ga'e dhaabbatee isaa guutuu waraabee takka takkaan isiniif mul'isaa ga'e inni ga'u magaalaa takka jettanii malee gibbii takka dallaa takka hin jedhamtu baay'ee guddaadha haala kanaan uummanni badhaasa kenneef warroottan amma nu wajjin argitan kun kan biyya adda addaatti irraa dhufe warroottan argitanii sababa isaa miiliyoonara ta'e jechuudha. Akkasiin jedha miiliyoonara qofaa miti warra biiliyoonara ta'e jira jechuudha. Sababa abbaa dhaabbata kanaatiin dhaabbata kana wajji onlaayinii irratti dalaguuf jecha dalaganii siistamni isaanii seeraan ijaaramee ol guddatanii bakka gurguddaa ga'anii jechuudha. Kana fakkaata kun namoonni maamallee akkatti gaabii kennitee fi badhaasa haala kanaan suurallee wajjin ka'aa innis badhaasa nuuf kennee gorsa bareedaa fi haasawaa bareedaa dheeraa godhee ture hunda isaa isiniif waraabne kama amma kennaa fi xiqqoo suura wajjin kakkaanu qofa isiniif waraabee jechuudha. Kanaafuu namootaan biyya keessaa biyya adda addaa keessaa abbaa fooqii abbaa konkolaataa abbaa miiliyoonara biiliyoonara ta'an sababa isaati jechuudha. Osoo inni dhaabbata kana uume onlaayinii irratti siistama kana uume namni addunyaa irra ta'e wajjin dalaguu baatee namootaan amma asitti argitan nama xixiqqaa miti nama bakka sadarkaa gurguddaa ga'e jechuudha. Namootaan miiliyoonara ta'an jechuudha. Achirraa ka'anii sa'a kudha tokko guutuu Chaayinaa dhufan jechuudha. Maaliif jijjiiramni isaanii waan isa taateef fi waan dhaabbata kana taateef jechaadha. Akkasii akkuma argitan nama argitanii badhaasa viillaa miiliyoonara argatee konkolaataa meeqa yeroo meeqa badhaafame nama argitanii as keessatti nama hatta sadarkaa xayyaara ga'ee jira jechuudha. Badhaasa xayyaara jalbaa fa'aa bira kutee xayyaara ga'ee jira jechuudha. Yaa mallaqa gatii xayyaara kennuuf jechuudha. Akkasitti nama sadarkaa san hunda ga'ee jira jechuudha. As keessaa Somaaliin ni jira, Gaanaa, Ugaandaa, Maalii, Naayijeeriyaa biyya adda addaatti irraa kan dhufan jechuudha. Eertiraa irraa, Itoophiyaa biyya adda addaatti nama dhufee jira jechuudha. Suudaan irraa akkasii nama hedduu bakka hedduu irraa dhufanii haala kanaan warroottan amma asitti argitan kun warra sadarkaa gurguddaa ga'e warroottan nuyi wajjin deemne keessaa warroottan konkolaataa marsaa awwalallee lammata sadaffas badhaafame jechuudha. Warra viillaa badhaafame as keessa jira. Kun amma fakkeenya kan madawwara gootee argitan warra viillaa hunda badhaafame as keessa jira jechuudha. Kun akka as deemu kun abbaa viillaa badhaafame Dirreedawaa keessatti viillaa akka ijaarratu birrii kennamee fi ijaarrataa jira jechuudha. Somaaliillee bakka warra sadarkaa gurguddaa ga'ee jira jechuudha. Warra Suudaanii keessallee Afrikaa keessallee biyya hundaa jechuudha. Kun haaluma kanaan taqeelleen liidar guutummaa warri adaadii kan ofirraa qabu warra amma konkolaataa badhaafamu jechuudha. Warra marsaa awwalaatii fi warra marsaa lammataa sadaffallee konkolaataa badhaafamuuf deemu jechuudha.
Kana fakkaatu warri kun asitti argitan guutuun warra badhaasa fudhatu deemuu konkolaataa jechuudha. Guyyaan qophiillee addarash keessatti qophii ajaa'ibaatti qophaa'ee ganaa ni jira jechuudha. Kunoonis kana badhaafamee jira jechuudha. Anis carraa kana argadhe baatii 3 keessatti bakka kana dhufuun kiyyaan guddaadha. Sagantaa kana eegifanneen booda halkanii gara hoteela keenyaa gara siree nuuf qabanii anaaf guutee liidar guutamaas keessatti nuuf qabanii nama lamaan haala kanaan VIP hoteela bareedaa akka wanti hunduu guutamee wanti hundi of keessaa qabu nuuf qabameetiin hanga asii deemnutti as keessa bullaa jechuudha. Eegas hoteela birallee yeroo magaalaa jijjiirru nuuf jijjiiramaa hoteelli keenyas kana fakkaata. Hoteela bareedaadha qulqullinni isaa akka addaati. Biyyattiin itti bishaan ho'aan qabbanaa wanti hunduu ni jira. Waa hunda as keessa akkuma argitan bakkeetti wanta jedhanis waa hunduun jira. Maal fa'aa keessa jira? Irbaata keenya nyaannee dhiqannee bullee subii kaane jechuudha. Bariitee jirti. Maashaallah akka bareedu hoteelli kun kana fakkaata nama hedduuf keessa qaba. Fooqii kana tokkicha qofaa miti dallaan guutuun fooqiidha. Hedduu jechuudha. Morning everybody. Wake up from sleep and go to the fields. Riba kaane amma deemu jirra jechuudha ganamaan. Cireenya na lifti keenya seenna. Shanafarra jirra. Liftiin kana fakkaata. Dhaabbanni hoteela isaa akkam akka argitan guddaadha hedduu. Kun amma doora shanaffaa. Kan filoora shanaffaadha akkuma argitan hedduu guddaadha hedduu baay'eedha. Manni biyya adda addaati irra dhufu. Haala kanaan wanta jedha jechuudha. Nu kota. Ayaan haala kanaan amma bashannana yaane jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hirriba irraa kaanee roomaan tanaa ciree ganamaatiif deemu jirra akkasuma immoo baandiraa dhaabbata keenyaa Chaarmalliidhaan egaa yeroo ammaan tanaa fannifamu irratti argamuudhaaf Naabi Said iddoo takkarraa kaane jechuudha. Old Legend 5 Star Old Legend Hotel da kan itti argamnu. Carraa kan argattanii warroonni murteeffatiin yeroo keessa ammaan tanaa just start now arra fudhadha gocha fudhadha nam gochataa. Kismammoo namoonni carraa kana murteeffadhaa kan murteeffatan immoo jabaadhaaf hojjedhaa 2025 irratti hunda keessan asitti waliin argamna. Better chance, better life. See you at the top of Dubai again. Okay, amma abjira. Sportun da dalagani. Wow, dhaabbanni kun akkuma argitan amma hoteelli nu itti nuuf qaban kana fakkaata jechuudha. Kana as keessa jirra. Namootaan biyya adda addaati irraa dhufan haala kanaan wal ga'anii jiran jechuudha. Hundi isaaniitu ganamaan kana fakkaata jechuudha. አደራችሁ ተገናችሁ ሰላም ነው akkasiin jenna bullee kaanes bi akko gadiyanen dallaan kuno kana fakkaata gibbiin waan miilan keessa deemanii fixanii miti aspaaltii hunda keessa jira makiina yoo keessa deemale keessa badan jechuudha hagana ga'ee jechuudha dhaabbanni hedduu guddaadha maashaallaadha dhaabbata namni akkuma arge dhaabbata kijibaati dhaabbataatti ka jedhu ka haatu namoota wal hatee wal nyaatee maqaa wal balleessanii dhaabbanni kun hagana ga'aa guddaadha jechuudha addunyaa guutuu irra jalaganii warra biyya keenyaati warra Itoophiyaa kana qofatti ko maqaa wal balleessaa cecceemaa akkasii kaanii sababa adda addaa itti uuma malee warra biyya adda addaa keessattuu Sumaalinu maashaallaadha xiqqishumallee maqaa wal balleessu intu siistamni galee fi yennaa ittuma seente yeroo gabaabaa keessatti warra waan gurguddaa badhaafamee argatu jira. Kun bakka adda addaatti jira jechuudha. Kunniin as keessa ciisu hoteelota jira, bakka oomishanti jira, hospitaala keessa jira, waa hedduu jechuudha. As qofaa miti gibbii kana irratti illee yuunivarsiitii hunda qabanii addunyaa irraa sadarkaa qabachuudha. Hedduu guddaadha kun heed ofiisiidha.
akkuma argitan jechuudha daataan uummata warra argitanii addunyaa guutuurraa dalagu maqaan isaanii guutuun bakki itti galma dawwalli isaanii itti dalagamee bahu as keessa kan fakkaatu jechuudha. Guutuu keessa deemee waraabuu hin danda'u baay'ee guddaa waan ta'eef jechuudha. Fagoomaa gamaa gamanitti isin kaasee isin waraabee isin mul'isa. Viidiyoo itti aanutti immoo jecha waa'ee dhaabbata illee isin ibsaa isiniif fida jechuudha. Amma gadi aanee ciree nyaannee ciree eega nyaanneen booda wanta gochuu deemne jechuudha. Alaabaa fannisuuf kun addaaraasha itti qophiyyoo qophaa'u akka isteediyeemii jechuudha. Moobaayiliin xiqqeessee isin mul'ise malee amma ciree nyaanna. Ciree kenna eega nyaanneen booda cireen kunoo kanneen kana fakkaata. Waa hedduu qopheessan jechuudha. Namuu ka jaalatu keessaa nama Afrikaatiif waan kana qopheessanii boqqolloo hunda jira. Namni ka jaalatu keessaa filatee isin taa'ee nyaata jechuudha. Akkasii namootaan nu wajjin dalaganii biyya adda addaa akka bashannantanii badhaafamtanii ammas miiliyoonara ta'uu barbaadanii fi damooza dalagaa dabalataatiin eegaltanii booda dalagaa dhaabbataa keessan gochuu dandeettanidha. Dalagaa yoo siistamni ijaarame dalagaa hedduu na baasuu fi hedduu bareedaadha. Namni dalaguu barbaadu lakkoofsa bilaa kiyyaa na dubbisaatii wajjin kan dalagnu ta'e jechuudha. Online network marketing Tiyaans international group kan jedhamu kana gruppiin dalaguun jechuun kana gruppiin nyaannaa, gruppiin dalaganii argannaa, gruppiin guddannaa, gruppiin badhaafamnaa jechuudha. Waan faamilii waan warlad jiran jechuu isaanuu akkasuma namni dalaguu fedhii qabdan arra boros hin jedhin keessa nu dubbisaatii waa'ee dalagaa isin hubachiise waliin ka'e itti fufnu ta'a jechuudha. Ethiopia. ايوه كرسي بريكفاست كان شوربه Baru biar gebas. Bukan dia. Universitas. C'est ici que ça se passe. Donc c'est ici que ça se passe. La vie à Thiès, c'est ça. On ne peut pas raconter toujours. Voilà, donc à la prochaine fois.
Orsun date no. Orsun date no. በጣም አሜዚንግ እንጀና እንብላ akkasii akkuma argitan ciree keenya nyaanneet gibbii bakka babbareedduu yoo ilaalan viiyuun isaa namatti tolu waraabaa jirra haala kanaan isinitti mul'isu jira jechuudha. Dhaabbanni kunoo kana fakkaata dhaabbanni onlaayinii irratti koottaa wajjin jireenya jedhaa isiniif himaa ture. Namootni dookumentii irrattis dhaabbata kijibaadha dhaabbata maalidha jedhaa turtan kunoo dhaabbata gana ga'u kana waa kijibaa dhaabbata asiin sochoonee nama nyaate badaa maaliittan asii gara sochoon qabu umrii irraa umriitti guddataa deema malee kasaraan deemu jechuudha. Addunyaa guutuu wajjin dalagaa siistama seeran itti galtee fi siistama seeran galee fi dalaguu jira jechuudha. Akkamitti warra addunyaa keessa jiru guutuu wajjin onlaayinii irratti dalaguu danda'a. Wow, you have namni kamiinuu gara nama kuma kudhanii jechuu kaasitti argame biyya adda addaatirra jechuudha. Namni kamiinuu yoo sadarkaa urjii torbaffaa ga'ee hin dhufa jedhee haala kanaan dhufa jechuudha. Warra urjii torbaffaa qofa ga'ee osoo hin ta'in kunniin warra sadarkaan isaanii gurguddaa warra akira hunda ga'ee dhufa jechuudha. Maaliif ijoolleen isaanii yoo jalaaleen injifatan isaanis wajjin ijoollee ishuu wajjin dhufuu danda'an jechuudha. Warri isaan jala wajjin dalagan jechuudha. Warri jala seenee haala kanaan namni kun hunda dhufetti ganaa har'a alaabaa fannifne akka borumtaa qophiin jira jechuudha. Qophii addaarash keessa jirullee kan isiniif mul'isu jechuudha. Qophiin guddaan badhaasni waggaa 29ffaa marsaa 29ffaa isaa kan kabaju boru jechuudha. Kun har'a haala kanaan torbee tokkoof wacii nama kana hundaa danda'e hoteela nyaata dhugaatii tikeetii viizaa waa hunda danda'e haala kanaan namootaan biyya adda addaatti irraa fide jechuudha. Namni hedduu kaasitti argitan kan chaayinaa illee isin fakkaatu chaayinaa qofa illee miti jechuudha. Warra chaayinaa keessa jirullee ni jira. Warroonni Thailand irraa achuma dhufanii Filipiinii, Paakistaanii biyya adda addaatti irraa dhufan jiran jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Qophiin fi sagantaan marsaa 29ffaa waggaa 29ffaa isaanii ittiin kabajan warra dhaabbanni kun dhaabbate duratti Dubaay qophaa'ee ture. Dubaay ittiin mijoofne chaayinaa deebisan. Amma immoo marsaa itti aanu Dubaay ittaan sun biyya adda adda illee ni godhama jechuudha. Kanaafuu namootaan hirmaatu feetan har'a boru sun jedhee lakkoofsa lakkii asirraa argitan dafaatii nutti makamaa wajjin dalennee wajjin akkatti bashannannee wajjin badhaafamnee wajjin guddanne jechuudha. Dalagaa haga feete dalagaa bareedaa qabaatan dalagaa taminuu xiqqoolee illee yoo taate guddallee ittanii tuffatina akka dabalataatti dalaguun bareeda jechuudha. Eessa akka isin geessitu hin beekin jechuudha. Namuu dalagatuuf eega biyyaa ba'ee dalagatuuf barnoota barate. Kana fakkaataa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.